Ashama hordoftoota ganniyyuutu nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessan annagaan kooti galata waaqayyoo bagatti isiniin ga'e kan baraan nu ga'e bara dhufuun nagaa waaqayyooni harka koo argitanii innaa bakkuma hojii suuquma taa'ee sana shunkurtii hundisaa jira jechuudha dhugaa waaqayyo innaa kan argitanii dhugaa kana quncisiin jira jechuudha. Yaw shunkurtii immoo jechuun ofuma kiyyaan gurgura waan ta'eef irraan bifadhe jechuudha kiiloo 5 irraan bifadhe yaw mara fixuuf osoo hin taane yaw kiiloo 4 yoon fayyadame manaaf immoo kiiloo 1 yaw egaa yaanni baay'ee na barbaachisa waan ta'eef innaa akkasumas hin jedhu qophii ayyaanaa suuqumatti waan tokko qophaa'e shunkurtii asumatti qopheeffadhe shunkurtii adiis akkasuma ginjibila wajjiniin Anna timaatiin miilas mattan irraan bifadhe jechuudha. Maal bor ayyaana waan ta'eef hin badu timaatiin komoo baay'ee bishaatee jira jechuudha. Yaw ittiin fayyadamaanii nandantiin indaaka waan ta'eef namni jechuun ani soon gurgura ganaa deemee suuqeen biraa bituu irra jedhee jechuudha. Innaa akkasisiniin jedha hordoftoota kooyi bagatti isiniin ga'e irra deebiidhaanii ayyaana wajjin dabarsinaa koota. Innaa damma nurkitan nyaachara jechuudha. Inna maal beetanii dhugaa rabbichuudha maal takka na arsiru beetum harkaan ka'ee biddeen sa'aatii qo'atti tosheen sa'aatii 10 biddeen ka'ee sanuu heelinnaa o'uu diddee jira dhugaa wayii heelintu baay'ee biddeen baasuu hin diddu jechuudha gin daftee inoo itumate danazi maal gin biddeen kutto jechuudha gin baqa daftee inoo itu jechuudha dhagaa wayiiti maal kara tokko inoo itu akkuma ta'e sa'aatii tokkotti fixeen oduun achi jedhu oduun gibbii keessatti xargu oduun mana maal jedhu sa'a tokko fixeen asitti sa'aatii 2 minamina asitti argame jechuudha dhugaa waaqayyo gabaayyaanati waan ta'e namni inni bitata shunkurtiillee kana dura jechuudha shunkurtii baay'ee hin qabu tureeyyu kiiloo 3 takka gurgureen ture kan haftee immoo irraa hin bifadhe kanamma fuudheen kan ammoo shunkurtiin amma shunkurtiin akkatti kiiloo amma kana fuudhee kan nan isa isinitti fakkaate osoo bakka biraallee deemee nan bita waan ta'eef birriin itti baasa waan ta'eef birrii fuudhatan bakka san biraa sanii itti takka hin deemeen fida jechuudha. Malee yoo akkasiin ta'in akka kisaaraa argasanii galee amma shunkurtii kiiloo 5 kan uffate kiiloo 5 kana waan nasaa jechuudha tirfiillee fakkeenyaaf amma kiiloon tokko shunkurtiin 120 nan gurgurachuudha. Ani ibba na fide jechuudha. Waan nasan birrii dhibba dabbasan dhibba shallafa nan godha jechuudha. Maaliif osoo fakkeenya lamisaalee suuqiin biraa osoo deemee nan bitaqa birrii baasuun kun ooluka. Innaa kanas ni jedha innaa kanatti jechuudha. Yoon immoo kana godhuu baadhee nan kasaaraa. Wanni kasara ijaan tokko ni jira jechuudha isin galee tirfiin haa ta'u waan nallee deebisuu qaba jechuudha. Innaa utuma akkas jedhee jiru biddeen kalee biddeen 20 namni biddeen 30 namni na ajajee biddeen 30 isinii qopheessa kam. Namni biddeen sun fudhachuu dhufe sun dafee dhufe dhugaa waaqasu biddeen tolfamee hin dhumin jechuudha. Gammoo inni deemee waarratti namittiin biddeen 30 xaqallaltee naaf iddee of daga. Mucaan deemee bakka biraatti biddeen isaa fudhate. Biddeen 30 irratti nafne rakkireeffadhutu mana biraatti galanii turanii. Mabraatiin irratti badde biddeen tolfachuu deemee turteeyyu qoraanii tolfadhu kan jedhu qoraanii tolfachuu immoo hin jaalatte jechuudha. Warri haftaan kun akkana magaannante. Nuti kinoo ganamaan kaanee biddeen keenya qoraanii xaxxabba goonetti. Taamin kun kaacingii hin danda'u. Mabraatiin badda kan ingirii maaltu dhiirii dhufuun hin jiru qabu. Innaa bakka oduu kiyyattan deebi'anii biddeen san 30 san keessa 20 akkuma hiriyetti namitti irraa fudhadhu jedhee 10 hambise qaba. Amma laala kudhanii sun argitanii inuma teesse jechuudha. Inuma teesse biddeen 10 sun. Yoo amma galgala kana gurguramte amma jechuun daameraan illee ga'ee jira waan ta'eef betekiristaaniin deema waan ta'eef xiqqoo ishiitti hin taa'ee taa'uu baate sana bestaalitti dachaasee warra kanarra taa'anii rakkataadhaan kennaaf jechuudha dhugaa rabbi. Maal jechuun baduura shaggatee baduura namni yoo nyaate waxillee hojjechuu yoon dhabeeyyuu waan dadhabeeyyuu biddeenuma sanii yookiin namni waxatee waan tokko nyaachuu danda'a isin galee waan badarraa homaan argatanii jechuu barbaadetanii nama haalan godhanii dhugan amma achi suuqii kiyyatti dhugaa jechuudha. Biddeen fiduu qabu boota kana qayyariin alatti biddeen fiduu amma jechuudha.
Kan dhibba tokkoo fi 80 akkas sadii maarii jechuudha. Tirfii miti sanuu waan jechuudha dhibba tokkoo fi 80 namatti dhuftee narraa fudhatte qalee jechuudha. Ingidihi ammoo maal gochuu hin danda'u. Ofii kiyyaa ammoo nyaachuuf kan kalee ofii kiyyaa tolfadheen jira. Kan ofii kiyyaa irra ganama toshee jira waan ta'eef hin badasanii galee kun na jala shaggata waan ta'eef. Innaa akkasasiniin jedha hordoftoota koo otoo kanumaan ta'ee jiru immoo yaa suuqii kiyya keessatti qursii misaa hojjechuu jammariin ture jechuun mana deemee ganaa immoo mana keessatti qursii hojjedhee as dhufuun baay'ee sa'aatiin irra fixamaatam dhugaa rabbi jechuudha. Achi maalan godhee kasal mandajaa takkan qabaa tureeyyuu kasal mandajaa tokko istoofii immoo nan qabaa. Istoofii asitti itti fayyadamu na sodaadha jechuudha. Achitti istoofii itti fayyadame gaafa tokko maabiraatiin ni alaa baddi kasal mandajaa baay'een deema jechuudha dhugaa waaqa jechuudha. Ati achitti baay'een deema jechuudha argitanii maaliif hamma dabartutti jechuudha. Otumaan akkasiin jedheen jiru otoo narra hin yaadiin jechuudha dhugaa waaqa lubbuun koo kasal mandajaa akkamiin abidee dhufe waaqi jechuudha. Na hin amanneeyyuu maarami jechuudha kinooti. Innaa kana abidee dhufe jechuudha maarami kana jedhee marga jedhee jechuudha ayyaanaaf waan ta'eef jedhee lukkuu jedhee maarami jechuudha. Lukkuu hidhee mana godhee kasan ol deebi'eeti immoo kasal mandajaa fi marga nasan bitee dhufe jechuudha. Inna kana naa bitee dhufe jechuudha. Sanummoo maarami kasal mandajaa jaaladhulleedha jechuudha. Maaliif jidduu lamaa kanatti kasal mandajaa baattee hin deemin jedheeti jechuudha. Anoo yoo baatee tokkoon salachaa midhugaa bakka yooma gabaa deemee kasal mandajaa kana bitadha jedhe birriin dhabeeti miti gin galanne waaqayyoof haa ta'u gin yoomuman deemee bitaadha seenan galee yoomuman deemee garuu inni akka ayyaana yaa'u lukkuun hojjedha waan ta'eef jechuudha. Inni immoo abbaa warraa kamuu baay'ee lukkuu jaalata jechuudha. Lukkuun hojjedha waan ta'eef bakka kasal mandajaan tokko asaa taa'u tokko immoo itti fayyadamta istoofillee fuunee manatti gashinaa. Sila naan jedhee naa yaadee bite baay'een gammade maarami jechuudha. Maaliif jidduu lamaan kana baay'ee deemu baay'ee tokko na salachee dhugaa kiristoosni jechuudha. Guyyaa meeqa kasal mandajaa sitti qatee istoofii fuudheen galee jechuudha. Yookaan maabiraatti hin jirtu ganaas deebi'uuf halkan natti ta'ee jira. Akkatti naan yaare guyyaa sana inni sanoo dogoona nogiin hin bulu baay'ee tokko naare naara naa bitee dhufe kasal mandajaan kun jechuudha sanitti nagarsiisa dhugaa rabbi kaameraa doorsee 450 bitee jechuudha. Kasalallee kan nama qusata. Jechuudha qeexamaan inni bitee immoo kinooti jechuudha. Qeexamaa kana bitee kinooti qeexamaa lama naa bitee dhufe jechuudha. Inni ammoo asitti immoo kinoo shunkurtii kunchisee jira jechuudha. Sa'aatii qoxxabattuudha jechuudha. Innaa kana fakkaata isin jedha ayyaanni immoo kan boru immoo dukkuu koo godhadhee yaada foon hojii mana hin banu waan ta'eef mana koo fataa godhadhee walitti deebinaa isin jechuu barbaade tana hordoftoota koo innaa isiniifis bakka jirtanitti ayyaana gara isiniif haa ta'u ayyaana isin kaffa'inaan dhugaa rabbi jechuudha. Dhugaadha garuu ani garuu jechuudha dhugaa rabbi yeroo biyya jiru sanii maalete yeroo mana madamee yeroo ayyaana mina namni kaffa'u ani moo nama lakkasisan qabu maal akka ta'e beeku guyyaa tokko na kaffa'een beeku ayyaanaaf mina jechuun bakka waaqayyo ko fayyaan naa kennee guyyuma san nagee bichaan galata keenya jira malee nyaata mina na kaffa'ee maatii yaade amala akkasisan gonkuman qabu Gabri'eel jechuudha. Maal akka ta'e beeku jechuudha. Cakkaanyedha naan jedhee agaaru isinis bakka jechuun kaayyoo kiyyan jedheeti malee namtu naniine kaayyoo kooti jedhee waan ta'e namni naniine waan ta'e maaliifan kaffa'ama isinis kaayyoo keessanii waan yaaddan karoora keessaniif jettaniiti malee galtanii koo hin jiraachuu hin dandeessu. Kanaaf isiniin kaffa'ina isiniin jechuu barbaadeetini bakkuma jirtanitti ayyaana gaarii fayyaa taa'ii gammadaa'ii boqqoollos maal ta'e waan nyaattan waan argattanii gammadaa'ii qixxaasaa ta'u dhugaa rabbi jechuudha. Inni akkasas isiniin jedha. Waaqayyoon immoo qixxi godhe biyya keessanii isin ga'e nama ogaarraa immoo biyya keessanitti mana keessanitti wajjin dabarsitanii nama jaalatan maatii keessan ijoollee keessan waliin nama dabarsa sinaa taasisu isiniin jedha. Baay'ee isin jaaladha hordoftoota koo. Inni kana fakkaata immoo boru immoo walitti deebina isiniin jedha. Ciao.
መስላል እናንተ አግተኔ እንጋ ጠንካራ ደየቹዳ እና ዱራን ጀቹዳ ከሰልማን እንደሻን ኩን ጀቹዳ ይባሜ ገበችን ይባሻን ተማፋዳቹዳ የሮኒ እንትን እንጂ ተቆፋያቹዳ ሽርካው ይበረድ ተቆፋ ከሰልማን ዲያጋ ነብቴ እንዶረቹዳ ይባሻን ተማነን ቢት የቹዳ ዱጋ ረቢ እናማ ከደወደዴ ለውጢ ሜቀ ጀመረቹዳ አሬ ይባሰዲፍ ምናምን ደበለ ይረቹዳ እና ከስቃይ ወኒ ታይና ወይገቱን ጅሩ እናንተ akkuma guyyaa akkuma umrii maal wanni martuu guyyaan guyyaadhaan dabalaa deema akkasitti isiniin jedha hordoftoota kooyi isiniinis immoo gaafa isin immoo dhuftanii bittanitti kuma jaan jira dhibba jaaminamna ta'e isin eegashi ayizoo haa ta'u waan nan fayyaadha malee dhugaa rabbii namni hin jiraata akkuma kan nama jiraachisu waaqayyoodha abbo